of eeggannoo cimaa ijoolleen keenya biyyoota garaagaraa irraa galtanii gara Dubaay deemuuf jettan deemuufis karoorsitanii jirtan deemtanii achi jirtanii piroosesii xumurtaniis jirtan sirriitti na dhaggeeffadhaa viidiyoo kana koppii liink sheer riipost illee walii godhaati wal biraan gaasnii na jedha viidiyoo akka kana lammaffaara deebiin hojjedhu nagaanis niif haa ta'u hordoftoota koo ijoolleen Saudi irraa gallee gara Dubaay deemnaa Joordaan irraa gallee gara Dubaay deemnaa akkasuma immoo Beeruut irraa gallee biyya irraa dhuftanii biyya Arabaa kana hojiidhaaf dhuftanii jechuudha. Maal seetanii akkuma argaa jirtanii nama guddoodha isheen tuni gara Dubaay kana dhufte yeroo Dubaay kana dhuftu asii fuudhanii eessatti ergu biyya biraatti erganii jechuudha. Asham harkafuunii hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube jalatti argamta. Jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa waan kana sin fayyada dhaggeeffadhaa hundi keessanuu keessattuu warreen mana jijjiirrattan warreen gara biyya Arabaa kana dhuftan ganaas deemtanii immoo as deebitanii jechuudha. Dallaalonni Dubaay kana dhugaa dubbachuuf maraatanii jiru jechuudha. Maal godhu nama lama Dubaay kana dhufanii jechuudha. Yeroo dhufan kana maal godhu asii fuudhanii biyya Iraaq biyya wallaa jirtu gara Israa'eliin jechuudha. Biyya Iraaqitti erganiitu biyya san dhaqxee achitti dabadabamtee annabsee taatee birrii gaafatan ilaalaa. Biyya attuu asii biyya Iraaqitti ergu jechuun mee as keessaa nama dhabame moo birriidha qarshii baay'ee sila argataniif nama fuudhanii meeshaa si'an ta'ee hin beeku. Meeshaadha kan biyya gara biyyaatti hin jedhu malee nama amiti jechuudha. Namni keenya qarshii malee namni maal ta'a laata? Yaadan jechuudha inni hin jiru. Qarshii isaanii erga argatanii booda ishee gara biyya biraatti gurguranii ishee irra dabadabamtee irraa kinoo akkanatti lubbuu ishee baasaa jiru jechuudha. Egaa wanti hin jedhuun hin qabu garuu immoo ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Wanti isinii dhaamu isa kanaadha jechuudha. Beektanii asii gara Baareenitti Dubaay gara Baareen rakkoon qabu kuni dhiyoodha. Mungkin asii biyya Iraaq jechuun ilaalaa dhugaa dubbachuuf. Qarshiidhaaf jecha asii fuutee biyyaa baastee akkanatti dabadaban. Ijoollee lama akkanatti oowwedhanii to'iyyuu. Wanti namni dallaalonni Dubaay nun godhin hin qabdu. Waan dallaalonni Dubaay ijoollee keenya miskiinan godhin hin qabdu. Kanaafuyyuu yaa obboloota koo sirriitti xinqaaqee godhaa of eeggannoo godhaa. Warreen mana irra jijjiirratan ta'ee warra mana jijjiirratan amma fe'eeyyuu ta'u as keessatti siimiin yoo jiraate bilbiltanii daqiiqaadhaan deemuudha malee ijoolleen biyya irraa dhuftan daqiiqaa sa'aatii 3 caala kan nama oofu hin deemna. Akkan jettaniitu sa'aatii 3 qofa kan nama oofu. Isinii galee isaan ala bilbilaniitu nama gaafatan eessa jirtaa? Maal taate maal nyaatte akka sitti tolee jedhanii sin gaafatanii jechuudha. Qarshii isaanii laxxaxaniitu achirraan zim. Dallala jechuun akkanaa miti. Dallala jechuun eessa keessee maalirra jirtaa jedhanii yoo si gaafatan okkee biyyarraa erga si fidanii namni uumaa jechuudha. Garuu isaan birrii isaanii erga naqatanii booda duutee jiraattes hin beekan. Odootti bilbilteewu sirraan kaasan. Ijoollee keenya mushkilaa guddaarraan kan gahaa jiru dallaalota Dubaayidha. Inaatu dafqa ijoollee hin nyaatu. Waan isaan hin goone hin qabu. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo naaf haa dhiisu malee biyyoota akkanaa ani leebdonni attoonni aan akka biyya Dubaay dallaalotni hin jiru jedheetu hin yaadu. Namni bakka dafqa ofii waan ikkoo dafqa kee hojjedhu nyaadhu siin jedhe malee taa'itoo dafqa namaa nyaadhu siin hin jenne amantaan kamiyyuu waan akkanaa kana hin jedhu.
Garuu immoo gaafa dafqa namaa nyaatte gaafa dafqa hiyyeessaa sitti darbe imimmaan hiyyeessaa sitti dhufe rakkina keessaan baane sitti fidaa jechuudha. Dhibee qoricha hin qabne sitti ajajaa jechuudha. Miskiinota kana boochisanii ijoollee dhiiraa kophaa fidanii asitti ijoollee meeqa ijoollee torba biyyarraa fidaniitu qarshii 400 fidaniitu biyya kana keessatti ijoollee torba iqaamaan hojjenneef moojiin seessin waan godha wallaalanii ta'anii marzii dhuganii jedhan. Dhalli namaa bilaasha ta'e biyya uumaa keessatti marzii dhuganii amma kinoo akkanatti dhibamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gadhiisa. Haalli amma keessa jiru tun haalli amma dallaalonni ittiin deemaa jiran kuni sirratuu baanaan biyyi tun dhugaa dubbachuuf hin baddi. Hin baddi gaafa siniin jedhu hin bushoofti. Mootummaanis immoo hin callisuufi. Akka amma calliseef kanatti hin callisuufi. Dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Mataa keessan irraa kaasee jechuudha. Maaliif akkanatti haala kanaan hin deema yoo ta'e ijoollee asii fuudhanii biyyaa baasuu yoo ta'e gara biyya biraatti erguu yoo ta'e rakkoodha. Anas keessa jiraniyyuu ijoolleen nama meeqatu lubbuu isaaniidha. Biyya Imireetii kana keessattuyyuu dallaalonni tun silkii irraa kaaste maal taateen jettuun biyya asii fuudhanii biyyaa baasanii haadha sana akkanatti dabaddabanii miskiin omaan qabne naa dabarti jettee ijoollee ishee dhiistee dhufte. Isaan maal godhu asii biyya biraatti ergu. Kun waan gaarii miti, waan gaarii isinitti fakkaatu. Eenyumaayyuu taanan dallaalota biyya tanaa eenyumaayyuu maan taan hin amanina. Dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkoodha. Dhiira dubartii hattoota leebdota bichaadha. Maaliif namni gaafa nama fide hojiin oduun argamanii eessa akka ijoolleen tun maal taati yoo dhufan maal nyaatu qarshii qabatanii toon dhufan isaan rakkoo kan itti fidaa jiru dallaalota jechuudha. Kan rakkina irratti isaan kuffisu dallaalota. Kaleessa dhuftee irraa ijoollee fidaa. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Dallaalonni baay'ee rakkoo guddaadha. Namoonni keessattuyyuu dallaalota hin beekne irraan dhuftanii jechuudha. Dallaalota hin beekne irraan dhuftanii biyya biraatiin biyyaa isin baasanii akkanatti gara biyya hin taaneetitti gaafa isin ergan rakkoo isin irra gaha. Kana waan hundaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Isin jechuun jaalladhaa. Nagaan turaa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti.